Duraan dursee maal jechuun barbaada baga nagaan uftanii isinii jedha. Waldaan Fayyisaa Addunyaa egaa har'a hoteela Sallafachi Margaatti marii paanaalii irreechaa fi kiristaanummaa mata duree jedhuun qopheessee jira. Marii paanaalii kanarratti qorannoo namoonni nu dhiyeessan namoota lamadha. Tokko kabajamoo Dr. Qana'aa gidduu keenyatti argamaniiru. Lammiin immoo anaan gama amantii kiristaanaa fi akka dhugeeffannaa Oromootti wantoonni jiran maal fakkaatu kan jedhu immoo birqabaan ni dhiyaata. Kanarratti egaa hundi keessaniyyuu marii taasiftu. Egaa marii kanarratti qaamolee adda addaa affeerree jira. Hayyoota aadaa Oromoo irratti hubannoo qaban akkasumas seenaa Oromoo irratti hubannoo qaban kan kitaabolee adda addaa barreessan qorannaawwan adda addaa warreen hojjetan itti gaafatamummaadhaan immoo waajjiraalee adda addaa irratti warra hojjechaa jiran akkasumas immoo akka amantii Ortodoks Tawaahidootti immoo abbootii barnoota mana kiristaanaatiin hubannoo qabanii fi dhimma kanarratti gaafatamuu danda'an affeerree jira. Egaa mariin keenya bareedataa jedhee yaada. Gama tokkoon akka dhugeeffannaa Oromootti irreechi maal akka fakkaatu sirriitti bilcheessinee ilaalla. Gama birootiin immoo amantii kiristaanaatiin gaafa ilaallamu yookaan immoo madaalamu maal fakkaataa kan jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha. Egaa mariin paanaalii kun sababni itti barbaachisee fi manni kiristaanaa teenya hawaasarraa fagoo akka hin taane agarsiisuu barbaada. Manni kiristaanaa uumama isheetiin iyyuu akkaataan itti hojjetamtes gaafa ilaalamu akka uummatatti madaqxee jiraattudha malee uummataaf keessummaa yookaan immoo alagaa taateetoo akka isheen jiraattuu fi tajaajiltu yaada kitaaba qulqulluutii miti, yaada abbootii keenyasii miti, yaada uumaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoosii miti. Kanaaf mariin paanaalii kun kan barbaachise barnoonni mana kiristaanaa kitaaba qulqulluu irra jiru kuni aadaa waliin walitti dhufeenya inni qabu sirriitti agarsiisanii burjaajii gama kanaan jiru. Namni tokko amanaa waan ta'eef aadaasaa yookaan immoo eenyummaasaa yookaan immoo falaasama waaqeffannaa uumama irratti hundaa'uudhaan uumaa ittiin raajeffatan qarqaratti qabuun akka hin barbaachisnee fi hawaasa aadaasaa eenyummaasaaf amantiisaa wal simsiisee deemuudhaan hawaasa keenyallee biyyallee ceesisu uumuun hojii waldaa fayyisaa addunyaa keessaa isa tokko waan ta'eef mootummaa waaqayyootis namoonni akka dhalan yoo qopheessinu eenyummaa isaanii aadaa isaanii seenaa isaanii gatanii otoo hin taane of ta'anii mootummaa waaqayyootiif qophaa'uun akka danda'amu agarsiisuudhaaf hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Hojiiwwan hojjechaa jiru keessaa gaa mariin paanaalii kun isa tokkodha. Fuuldurattis immoo hojiiwwan bal'aa hojjechuudhaaf waldaan fayyisaa addunyaa qophii mataasaa qabatee jira. Karoora bara 2016 already mirkaneessee gara hojiitti galaa jira. Kanaaf fuuldurattis hojiin kun kan itti fufu ta'a. Har'aaf gaa marii gaarii akka isiniif ta'uun hawwaa turtii gaarii. Waaqeffannaa fi irreecha attamitti ilaallaa? Waaqeffataan irreecha attamitti hubataa kan jedhu ilaalla jechuudha. Ummaan akka jiraatu gochuu irratti yaaliin inni godhu yaaliin an godhu wajjin waan wal fakkaatuuf baay'ee gaariidha. Gara fuulduraa baay'ee waan nu tarkaanfachiisu natti fakkaata. Kanaaf akka carraa ta'ee kanaan dura televiziyoonii isaatti jedhamu irrattan kenne malee waan inni nama dubbadhu kun qorannoon nama dubbadhu kun haaraadha. Waggaa 35 kan irratti hojjetame hayyoonnis irratti mari'achuu dandeessu qabxii sana fudhattanii jechaadha. Keessattuu bara irreechi itti jalqabame ilaalchisee inni kaan waan baay'ee falmii fiduu waan hin taaneef. Egaa waaqeffataan attamitti ilaala yoo jenne irreechi gabaabumatti ulfoodha yookiin immoo ulfaadha. Ulfaadha ennaa jennu maalinni waan ittiin waaqa kadhatan waan kabajamaa jechuudha. Ulfaa jechuun amma fakkeenyaaf waaqeffannaa keessatti ulfaa kan jennu caaccuun jira, kallachi jira, isaan kun ulfaadha. Kan biroos baay'eetu jiru. Jifaara jennee, qoloo jennaa, siidaan mataa isaatiin ulfaadha, furdi mataa isaatiin ulfaadha. Akkuma isiniin jedhe jifaarri ulfaadha kana keessaa tokkodha. Egaa akkamitti qophaa'eet attamitti ulfaataa isa jedhu haa ilaalu. Amma fakkeenyaaf waan uumamaan jiru irraa qophaa'a irreechi.
marga lataadha. Lataa jechuun baala jechuudha. Baala jechuun waan ulfaatuuf lataa jenna. Achi immoo abaaboos ta'uu danda'a. Sadan kan iddoo tokkotti qabachuun hin danda'ama. Marga qofa qabachuun hin danda'ama. Inni kuni dhufee amma bissiisaa kunoo kan amma nuti ittiin eebbisne kana eddii ta'e waaqa ittiin kadhachuudhaaf yookaan ittiin galateeffachuudhaaf eddii qopheessinee booda deebineetoo marga yookiin lataadhaan jennu irreechaa jenna jechaadha. Bissiinsa akkanatti innaa qophaa ittiin waaqa galateeffachuudhaaf innaa qophaa irreecha ta'a deebi'ee margan jedhamu. Kanaaf ulfoo ta'aa jechaadha. Waan silaa safeeffatanii waaqa ittiin kadhatan innaa ta'e ulfoo yookaan immoo waan kabajamaa ta'aa jechuudha. Egaa akka hundumti keessanuu beektanii irreechi eessaa yoom kabajama yoo jenne yeroo baay'ee namni kan jedhan amma irreechi yeroo lama kabajama. Tokko yeroo akkamiiti? Birraa. Takkas dubbadha ani xinnoonatti ammayyuu leekchar gocharran dhufe baay'ee dadhabeerayyuu tuwee yoo ta'uu baate natti hin tolanne. Takka yoon jidduutti gaafadhe deebii natti darbadha. Walii gallaa? Akkasii maaliifiin paanaal diskeshiniis waan ta'eef anis immoo waan ani akka dhaloota kana barsiisaa ooluu fi waan akkasiiti. Kanaaf irreechi lama jedhama. Tokko kan birraa lammanni immoo kan arfaasaati jedhama. Lama miti sadiidha. Namatu isa jidduudhaa sana inni dhiisaa waan deemeef amma inni birraadhaa beektu jira bonas jira. Waqtiiwwan arfan sanaa waqtiin inni tokko dhumee ji'a afuriin jira miti amma fakkeenyaaf inni dhumee isa tokkotti innaa darbamu namni kadhachuun dhiisu akka sirna waaqeffannaa qofa otoo hin taane hundumtuu achuma achi keessa ture otoo jennu. Kanaaf inni birraa kuni gannaa bacaqii gannaa nu of kalchitee booruu gannaa nu of kalchitee midhaanis nu magarsitee galataa. Birraa kana immoo nu of kalchii jedha. Namoonni tokko galata qofaa jedhu kan birraadha. Galata qofa miti. Gaafa waaqni kadhatamu galatas hin jettaa hin kadhattas isa dhufuufis jechaadha. Kanaaf achi deebi'ee kan bonaatu jira. Bona innaa mudde seenu ayyaana looniis hin jedhama. Birraa nu of kalchite bona kana awwaara bonaa nu of kalchii jedhanii akkasumatti inni garuu gara caalu abdaari irratti ba'ama. Akkasuma qalmiin jira sirni qalmaa waan raawwatu hundumtuu jira. Kanaadha achi arfaasaadha. Inni arfaasaa immoo bona nagaan nu of kalchite ganna immoo nagaan nu of kalchii midhaan nu biqilchii kan facaafne nu biqilchii jedhameetoo kan kabajamudha jechuudha. Kanaaf akkasitti fudhachuun nurraa eegama yookaan immoo nurra jira jechuudha. Achi deebinee nan gaggabaabsaa tajaajila irreechaa haa laallu. Faayidaa isaa yookaan tajaajilli irreechaa maalinni? Maal fayyada? Egaa namoonni irreecha waan hedduuf itti fayyadamu waan sirriitti iyyuu dubbatamuu qabu. Faayidaa irreechaa isuma baaneetuma birraa yookaan malkaatti waaqa ittiin kadhannu qofatti fakkaata namatti. Waan baay'ee tajaajila baay'ee qaba irreechi. Tokkoffaa safuu ittiin eeggatu. Irreecha safuu ittiin eeggatu. Amma fakkeenyaaf namoota gurguddoo biratti namoota manguddoo ta'an biratti waan qaanii hin dubbatama yoo ta'e dubbiin sun garuu immoo dirqama yoo ta'e fakkeenyaaf namni innaa walimatuuf ta'uu danda'a maal ta'uus danda'a isinii marga fudhadhee jedhama manguddootaan calliseetoo waan safuudhaa akka fedhen dubbatu jechuudha. Kanaafuu safuu ittiin eeggachuu jechuun kanadha. Bal'aadha kanas kanuma akka fakkeenyatti tuqee bira darbaaf malee kan biraa jira. Amma fakkeenyaaf waan hundumaa goonu kana nutuyyuu jireenya keenya wajjiniin waliin qabsiifneef malee irreechi waan baay'eedha. Amma fakkeenyaaf namni lafa innaa taa'u lafa duwwaarra calliseetuma akkuma dhufee lafa hin taa'u yookiin dhagaarra hin taa'u. Taa'uu yoo dirqama ta'e maal godha? Marga kutee lafa sanarra buuseet irra taa'a. Yookaan lataa kuteet irra taa'a. Kuni maaliin safuu lafaafis lafarra teessuufis safuu kennu teessuma keettifis
safuu kennuu jechuudha. Safuu ittiin eeggachuu kan jedhu kuni amma gara qabxii 10 kaa'eera kan hundumaa amma isinitti himu lamaan sadan tokko isinitti himeera. Waan inni akka arfaffaatti isinitti himu amma iddoo sila sirni wayii jirutti ayyaana cuuphaa jennu, ayyaana masqalaa jennu, ayyaanonni biroos jiru. Irreechumayyuu ta'uu danda'a. Dargaggeessi tokko durba tokko ilaallata yoo ta'e laallatee immoo namni biraa akka jalaan fudhanne yoo barbaada ta'e amma warratti ergatutti maal godhaa durigaa namni yeroo baay'ee waliin argu akka amma wajjin ooluun hin jiru. Isa amma loomii jedhame kana miti. Loomiin booda kanaa dhufe inni barsiifata. Marga kuteerra kaa'a. Iddoo amma sirban sanatti marga kuteerra kaa'eera taanaan kaadhimmateeraa jechuudha. Innis gara biraan deemu sana booda immoo gaafa 8 ergatu yookaan gaafa jaarsolii ergatu margaa fi yookaan irreechaa fi buna wajjin ergataa jechuudha. Safuunsaa baay'eedha. Kan hundumaa eega. Ittiin kadhatu inni beekamaadha. Namni immoo maal kadhata? Eenyufaa kadhata namni? Tokko waaqa kadhata. Waaqaaf lafan kadhata inni tokkodha isaan. Kan biraawoo? Nama siin kadhata goosh abbaan akkas jette nama siin kadhata ayyaana siin kadhata. Kanaaf kana hundumaa maal godhaa? Irreechaan kadhataa jechaadha. Kadhannaan suni akka sirna qabaatu, kadhannaan isaa sun akka guutuuf irreecha qabatee waaqa kadhataa, irreecha qabatee ayyaana isaa kadhataa. Namni immoo adaraa tokko innaatti kennatu yookaan galfata tokko innaatti kennatu adaraa kana naa godhii jedhee irreechatti kennataa jechuudha. Kan biraa dhiisaati nama namatti darbeeyyuu namatti darbuu barbaadeeyyuu adaraa waaqaa lafaana dhiisii jedhanii marga kutatuuf. Irreechuma jechaadha kun irreechatu kennamaafi jechuudha. Ittiin moosisu dafee tan deema tajaajila baay'ee qaba. Ittiin moosisu jechuun maal jechuudha? Abbaan gadaa gaafa filatamu gaafa moosisan itti irreeffatu. Namni hundumtuu abbaan gadaa sun abbaa gadaa ta'uusaa beeksisuudhaaf ittiin moosisu jechaadha. Horiillee ittiin moosisu korma keessaa nama keessaa muka keessaa odaa kan moosisan itti irreeffataniiti jechuudha. Achi kan biraa ittiin facaafatu dubartoonni. Itti facaafachuu jechuun araashittiin jira, ateeteen jira. Beektuu warri argitan baksaan jiraateet baksaa kana ittiin lubbuu tuqatu jechuudha. Kun tajaajila irreechaa keessaa tokkodha jechuudha. Amma isaa ijoo dubbii fi argannoo haarattaa dhufu. Irreechi yoomii fi eessatti calqabame kan jedhu kanatti dhufuu dandeenya. Mee muuxannoo amma yoonaa jiruun yookaan beekumsa amma yoonaa jiruun irreechi namoonni amma warra as jirtan keessa na of galchaa of galtii wajjin namni natti mootoo jiraate waan amma muuxannoo amma yoonatti jiru haala amma yoonatti jiru irreechi naannoo kamitti calqabamee iddii calqabameeyyis ammam ta'aa kan jedhu mee muuxannoo keessanirraa natti hima. Sekendii 31 isin eega. Mee namni waa gumaachu irreechi yeroo akkamii calqabame inni aduu dhageessan. Hin jiru haa ta'u. Irreechi bara baay'eedhaa dura kabajamuu calqabee wanni kana waggaa ijoollummaa kaasee waggaa 35 irratti hojjedhe garuu ani maalan barbaade amma qorattoonni baay'een waanuma lama soorsii lama yoo argatan tokkos yoo argatan isuma irratti hundaa'anii dafanii too riisarchii isaanii baasu. Ani amma kitaaba kanaan dura barreesseera barsiisaa Ila Mikaa'elin beeku hin baasu ani akkasitti hin baasne. Karaa 4 tiraanguleet gochuun barbaade. Amma arfan suni guutanitti garuu waggaa amma kanaa fudhate. Amman itti ufamanii amman sana mirkaneessutti. Kanaafi tokkoffaa madda arkeoloojii. Madda arkeoloojii irraa ennaa laallu arkeoloojii madda arkeoloojii maal jedhaa? Namuu waggaa miliyoona 2.5 jalqabee amma waggaa 1312 duraatti amantii hin qabaa.
garuu organized kan ta'e mitiidha. Paleolithic era jedhaanii waggaa amma kanaa keessatti aadaanis haalli amantiis develop gochaatuma dhufee jechuudha. Kana booda gara waggaa 12,000 fi amma 13,000 kana duraatti maaltu dhufee jijjiiramni qilleensaa hin dhufe. Jijjiiramni qilleensaa jechuun maal jechuudha? Waqtiileen akka haala amma fakkaatan kana ta'an dura akkanaan turre. Waggaa 13 dura maal dura? Waggaa tokko walitti aansee yeroo roobutu jira. Yookaan immoo waggaa tokko walitti aansee yeroo bona ta'utu jira. Yookaan immoo yeroo akkasitti dhiyuutu jira jedhama. Kanaafi amma waqtiileen waggaa kana paleolithic kan jedhamu dhumee neolithic kan jedhamu innaa bakka bu'u barri jechuudha. Bara sana keessatti waqtiileen bifa ammaa kana qabaachuu innaa calqabanii dinagdeenis guddachaa ecosystem kan jedhamu kuni fooyya'aa deemee dhalli namaas amantiisaa haala gurmaa'een iddoo tokkotti godhate keessattuu eessatti qarqara laga Abbayyaa yookaan Naayil kan jedhamu iddoo Nubiyaa jedhu amma wanniini afaan warra Arabaati jedhu garuu ani qorannoo kan inni wanni Araboonni dhufanii warra achi jiraatan innaas maali jedhanii gaafatan nuti biyya akka warra abbaa biyyaati warra nama biyya kanaati jechuudhaan innaa deebisan sanumaan Nubiyaa jedhanii jedhu naannoo sanatti kabajamuu calqabe. Kanaafuu sirna qabatee naannoo malkaarratti kabajuun kan calqabame yeroo sanadha. Kunis waggaa 12,000 dura ta'uusaa waggaa 12,000 fi walakkaa naannoo sana kan ta'u tilmaama arkeoloojiin. Kan arkeoloojii gabaabseen ammanumaanan jedha ragaaleen kan biroos baay'een jiru asirratti kan taa'anii arkeoloojiidhuma keessa jechuu kooti. Achi madda seenaa afaaniiti. Madda seenaa afaanii jechuun koo tokkoffaa isa afaan Amaaraatiin afataarik jedhamudha. Afataarik kan jedhu kanaafi hiikni akka faallaati kan kenname. Kanaaf oral history yookaan immoo seenaa afaanii yoo jennu. Maal jechuudha kuni? Seenaan kun waanuma ta'eedha. Waanuma ta'uudhaas danda'uudha achi fagaachuu isaarraa kan hafe malee jechaadha. Kanaafi madda seenaa afaanii kanaan namoonni innaa nuti xixinnoo 60moota keessa innaa sana waggaa 90 ta'an akkuma dheengadda waan ta'etti dubbatu. Dhaloonni isaanii warri waggaa 150 har'aafaa dura dhalatan jechuudha. Kuni waggaa 1960moota keessa waggaa 40 dura waggaa 50 dura warra turan jechuudha. Amma ragaan isaan irraa argame naannoo Nubiyyaa sanatti calqabamuusaa achi siidaan 10 jiraachuusaa. Siidaa jechuun maal jechuudha? Oromoo waan tokko innaa calqabu keessattuu kadhannaa wajji kana gara caalu warra ayyaantutu beekaga. Warra ayyaanturraayyee nama hundumaa miti. Warra ayyaantu iddoo tokkotti innaa waaqa kadhachuu calqaban siidaan hin jiraata. Waan sana tokko jedhanii kunoo dhagaan addaa wayii kan cirrachi amma aboottuu ga'u kan bareedu barbaadamee kan fuudhamu kuni achi taa'a. Tokko jedhanii gaafa calqaban achi taa'a. Waggaa sanas waggaa lamaan sanas akkasumatti taa'a. Oromoon kumaan yayyaba horiillee miti. Horii amma fakkeenyaaf kuma innaa guute maal godhu? Inni kaan garaacha uffata inni kaan immoo kila seenu kila galuu. Kanaafi innaa cirrachi gurguddaan sun yookaan siidaa sana keessatti kuma guute dabarsaniitiyyi cinaasaatti kan biraa calqabu. Akkas ta'ee naannoo Nubiyyaa sanatti siidaa 10tu ture. Achi deebi'ee amma egaa isa amma jarri Oromoon gara gadii kanaa dhufee kan jedhu miti. Anumti amma fakkeenyaaf ennuma ani ijoolleedha waggaa 100 kan turan waggaa 110 kan duute akka honkoos achi gad dhufuu isaaniiti kan dubbatan. Kanaaf karaa Abbayyaa achi gad dhufuudha malee babal'achaa achi gad dhufuudha malee asii ol akka hin taane
dubbatu. Kanaafi as ce'anii immoo iddoo amma lagni Abbayyaa fi Oromiyaa daangessee darbu lagdi Gudar fi Abbayya iddootti wal makamu achitti immoo siidaa lamatu ture 2002. Isa akka wonkoo ani daa'ima xiqqoo ta'ee nan beeka. Guyyaa 5 achi deemti, guyyaa 5 achi turu, guyyaa 5 immoo as deemti. Iddoo sanatti garuu akkamitti beekamuu dadhabee ayyaantotatu dhaqa. Akkammaa gurmuun akkasitti irreechi wanni ta'ee miti. Maal inni dhaqamu kuninna yaadannoo durii, yaadannoo nu biyyaa. Achi immoo bara amma kanaa ture. So bara kam dhaabate? Bara Giraanyi dhufee gadaa tokko booda. Giraanyi dhufee gadaa tokko booda. Achi dhaquun dhaabatee tokkoffaa sababa waraana achi jiruutiin sababa amantiin wal qabatee dhaabatee. Kanaafuu kun ennaa salla'amu gara dhumarran dhufa wanni isaa dubbachuu madda barreeffamaa. Madda barreeffamaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin naareet godheera. Isarraa kaasee namoonni baay'een barreessaniiru. Innaa sanaa Asiis Fara'oo kan jedhaman ijoollee qabu. Akkasitti ijoolleen kun immoo Seetee, Oraa, Osiriis kan jedhaman qabu. Kanaan wal qabatee isaan kun wal ajjeesanii qabata kanaatiin naannoo Abbayitti biqiltuu dhaabdee mucaan ishiin quxisuuni Asiis kuni Ateetee kan jedhamtedha boodaa kan jedhu jira. Anyway maal jechuu barbaadeetanii waggaa 12,000 dura akkasitti naannoo malkaa Abbayyaa yookaan Naayil jedhamutti waaqa kadhachuun yaadannoos taasisuun calqabame jedhee barreeffamni akkasii jira. Kan biraa madda dhugeeffannaati. Madda dhugeeffannaa jechuun immoo amma fakkeenyaa fi seenaa amantii faa kan barreessine amma seenaa amantiiti jennu Baayibilii keessas haa ta'u, Quraana keessas haa ta'u, kan waaqeffannaa keessas haa ta'u akka seenaa amantiitti kan fudhatamanii dhugeeffannaadha. Dhugeeffannaa jennaan. Dhugeeffannaan immoo waa'ee irreechaa jedhu maal jedhaa? Ilaalaalaa dhaqeessa kan arkeoloojii wajjin wal fakkaata sin dhiba. Maal jedhaa? Bara tokko guyyaan illee halkan illee bari'uu didee hongee ta'ee roobuu didee lafti waa biqilchuu didee booda garuu haala bifa amma fakkaatu kana waaqni namaaf roobe waaqni namni rakkatee dhumee gartokkeen dhumee gartokkeen immoo waaqa kana kadhatee baaliqa qabatanii kalaalee qabatanii baaliqa jechuun eenyutu beeka? Baaliqa jechuun dhiira wanni puubartii steejiin geenye jechuudha. Kalaaleenis dubartii akkasuma ijoollee kana qabatanii jaartii immoo jiruu addunyaa fixatte jaarsa raage ayyaantu wajjin waaqa kadhatanii waaqni kadhannaanii waaqni hin roobee fi roobees immoo hin caame aduus hin baase kana innaa arganii waaqa kadhatanii sirna waaqa kadhachuu calqabanii waaqa immoo maaliin kadhannaa kanumanni nuu kenne bishaan nuu kenni jenne bishaan nuu kenne waan immoo soorannu nuu kenni jenne biqiltuu nuu biqilchee kanaaf waanuma waaqni uumeen waaqa kadhannaa jedhanii biqiltuu irreecha fudhatanii waa irreecha akkamitti akka hojjetamu isinitti meeraa fudhatanii irreeffachuu calqabanii jedha. So amma karaa gaggabaabsitan isinitti meegaa maaliifin qaacceessa baay'ee qaba tokko tokko isaarratti karaa arfan kanaa tiraanguleet ta'ee innaa laalamu keessattuu immoo siidaan sun very important cirrachi siidaa sana keessa jiru baay'ee murteessaadha. Amma waggaan irreechi yaddii calqabame waggaa 1286 jennee lafa kaa'uun danda'ameera jechuudha.
Egaa amma gara gabaabsee fakkoommiin irreechaa fakkoommiin isaa maal inni yoo jenne simbooliik jechuudha. Hundumti keessanuu isa kan beektanidha. Miidiyaa yeroo baay'ee dubbata. Jaalala irreechi mallattoo nagaati jenna. Maaliif mallattoo nagaati jenna? Namni irreecha qabateetu waaqa kadhata malee safuu ittiin eega malee duraan tajaajila irreechaa ibseera miti. Tajaajila sana ittiin raawwata malee namni waan biraa irreecha qabatee yoomittuu nama rukutu yookaan immoo nama reebu arginee hin beeknu. Kanaaf maaliifiin mallattoo nagaa waan ta'eef sana raawwachuu hin danda'u. Otumayyuu itti amanuuyyuu baatee jechuudha. Jiidhina agarsiisa. Jiidhina jechuun koo maaliin fertilitii jedhamu. Kana agarsiisa. Walamanuu agarsiisa. Walamanuu akkamidha? Irreecha yoo walii waadaa galan irreecha walitti kennatan akkuma duraan jedhe walamanuutu jira. Kanaaf mallattoo yookaan fakkoommiin isaa kana fakkaata. Egaa irreechi waaqeffannaan akkamitti ilaala? Irreecha isa jedhu gara dhumaatti yoo dhufne waaqeffannaan irreecha akka mallattoo amantii isaatti ilaala. Akka mallattoo amantii isaatti ilaala. Garuu irreechi namni irreecha irreeffatu waaqeffannaa isaa ta'u waaqeffataa isaa jennu dur dhalli namaa kana bifa kanaan fayyadame naa calqabaa irreecha calqabamus hundumtuu kana keessa darbee kan jedhu nu agarsiisa. Asirrattuu isuma nama dubbadhe irrattu. Kanaaf ati gara kan waaqeffannaatti jallistee akkamitti tokko ta'uu hin danda'ama akkamitti kan jedhu tarii gaaffiin ka'uu waan danda'uuf asumaan xinnoo isarratti rifleekti godhee tan darbaa. Maalinni tokkoffaa irreecha anamma bu'uura achi as dhufaasaa faaktii isaati qorannoo isaati kanneen anamma dhiyeesse. Irreechi sadarkaa amma irra jirutti kan garee tokkoo qofa yookaan kan gara tokkoo qofa jechuun hin danda'amaayi yoo jenne kan abaluu qofa jechuun hin danda'amu. Qalbiittaa qabannu wanni abaluu kana jedhee innaan kana qoradhuulaa kanarraa kana abaluu kana jedhee faranjiin sun kana jedhee nabashaan kana jedhee ammasitti kana dhiyeessee gizeen fixuu garuu sun hundumtuu jira qorannoo irratti waan hundaa innaa dhiyeessan waan akkasii waan baramee fi isa wanni hin jenne ani garuu waanuma faaktii jirudha kan hin dhiyeessee nu gaanatti fakkaataa galata argadha. Egaa irreechi sabaa muummeedhaan bakka lamatti akka qoodamudha kan ani kaasee magaa bu'uura Dr. Qanaan immoo nuuf ibsaniin ni sirreeffannaa jechuudha. Kanaa olis irreechi akka jirudha kan isaanii nuuf ibsanii. Egaa muummeedhaan kana dura barreeffaman kan agarsiisan irreecha malkaa fi irreecha tulluu jedhamuudhaan akka beekaman. Keessattuu kitaaba Obbo Alamaayyoo Hayilee Bagadaa Siraatii Tuulamaa Oromoo Poolitikaa irratti ifatti ibsamee jira. Bu'uura amma Dr. Qanaanis nuuf ibsanii fi barreeffamoota adda addaa irraa mirkaneeffadheen dhugni falaasama lamaaniitu uumamaan uumaa raajeffachuudha. Yoo nan dogoggore immoo na sirreessuu dandeessu jechuudha. Uumama keessaa tulluu ol ta'ee fi malkaa bareedee uumame filatamuun isaa kana nutti agarsiisa. Mee akka Afrikaatti immoo wanti irreechaan wal qabatu maalidha kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. African Religion and Philosophy kitaaba jedhu kitaaba John Mibiti barreesse irratti taatee fi wantoonni uumamaa waa'ee waaqaa ragaa ba'uu jedha. Nus irreechi uumamaan kan uumaatti raajeffannudha yoo jennu malkaan daraaran lalisaan waa'ee uumaa keenyaa ragaa akka nuuf ba'an Dr. Qanaan ibsa dhiyeessan irraa hubachuu ni danda'ama. Egaa bu'uura Mibitiin immoo akka Afrikaatti wantoota jiranii ibseen taatee fi wantoonni uumamaa waa'ee waaqaa ragaa akka ba'an. Taatee yoo jennu roobni roobuun, ganni seenuun, birraan bari'uun, dachiin abaaboo akkasumas margi dachii irratti afamee mul'achuun isaa
waa'ee uumamaa ragaa akka bahu hubachuun ni danda'ama. Wantoota yoo jennu immoo waan akka malkaa, waan akka tulluu, waan akka mukaa, muka keessaa immoo waan akka odaa ta'uu danda'a, abaaboo birraa ta'uu danda'a, marga ta'uu danda'a, marga keessaa coqorsa ta'uu danda'a, midhaan ta'uu danda'a, midhaan keessaa immoo midhaan eebbifamaa jedheetu kan Oromoon filatu kan akka garbuu ta'uu danda'a. Kanneen hundinuu maal nutti agarsiisu waa'ee waaqaa wantoonni uumamaa akkamiin akka ragaa ba'an nutti agarsiisu jechuudha. Ammas Joon Mibiitiin maal jedhaa namni waa'ee waaqaa kan beeku uumama bareedee ibsameeni jedha. Uumama bareedee ibsamee ilaaletu waa'ee waaqa isaa hubachuu danda'a. Kanaaf akka Afrikaatti uumamni mallattoo yookaan chaappaa waaqaa qofa miti calaqqii eenyummaa waaqayyootis akka Afrikaatti. Jechuun mallattoo waa'ee waaqaa nutti agarsiisu yookaan chaappaa isaa qofa miti eenyummaan waaqayyootillee uumama keessa akka jiru. Achi keessatti arjummaa isaa, gara laafeessummaa isaa, sooraa ta'uu isaa, hunda danda'a ta'uu isaa fi kan kana fakkaatan hubachuun ni danda'ama jechuudha. Akka kitaaba qulqulluutti uumaa raajeffachuun bara seera Rabbee, bara seera Oriitis ta'e bara seera Wangeelaatti fufee jira. Keessattuu Faazer Dr. Joosii course material on dogmatic theology jedhaniitu kan isaanii qopheessan Holy Trinity University irratti kan ittiin baratamu ifaan ifatti kana ni agarsiisa jechuudha. Egaa mee irra caalaa ifa akka nu ta'u akka mana kiristaanaatti mul'ata konseptiin jedhutu jira. Mul'ata jechuun revelation jechuudha. Egaa revelation jechuun mul'ata waaqayyoo jechuun waa'ee waaqayyoo eenyummaa isaa fi amaloota isaa kan nutti agarsiisudha. Irreecha keessattis kana hubanna. Uumamaan uumaa yoo raajeffannus revelationidhuma kana dhugoomsina. Waaqni waa'ee isaa gama lalisaatiin, gama roobaatiin, gama malkaatiin, gama daraaraatiin, gama uumamaatiin nutti hima. Isuma qabannee immoo nuti immoo deebisnee isa raajeffannaa jechuudha. Kanaaf burqaawwan mul'ataa yookaan sources of revelation kan jedhaman lamadha. Tokko uumama, lammeessoon immoo scriptures yookaan kitaabolee qulqulluudha. Kanaaf waa'ee waaqaa dubbisnee kan irraa hubannu keessaa uumamni isa tokkodha jechuudha. Malkaan kitaaba tokkodha. Waa'ee waaqaa kan dubbatan keessaa abaaboon, daraaraan, tulluun, coqorsi, ilmi namaas uumamni hundumtuu waa'ee waaqaa kitaabolee nutti himanidha. Israa'eliin ala warra jiran akkamiin qunnamaa ture waaqayyoon gaafii jedhuufis deebiin nuti argannu gama uumama isaatiin isaan qunnamaa ture. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irratti maal jedhaa? Waaqayyoon warra Israa'eliin ala jiranirraayis fagoon ture. Rooba isaa isaaniif yerootti roobsaa onnee isaa gammachuudhaan guutaa turee jira jedha. Warra Israa'el abboommii kurna waaqayyootiin seera Museetiin isaan argachaa turee jira. Israa'eliin ala immoo warra jiran immoo maalidhaan argachaa ture? Uumamaan yookaan rooban yeroo roobaa isaanii laachuudhaan onnee isaanii gammachuudhaan guutaa turee jira jedha. Kanaafuu Israa'eliin ala warra jiraniif waaqayyoon haala kanaan wal qunname jennee yoo amanne malee waaqni waaqa Israa'el qofaa ta'uudhaaf jechuudha. Maaliif abboommiin kurna waaqayyoo kan kennaman Israa'eliif. Warri kaan immoo waaqa kan argatan uumamaan hin taane taanaan warra kaan hin barbaadu yaada jedhutti kan nu fidudha. Kanaafuu kana bu'uura faallessuun qulqulluun Phaawulos ifaan ifatti kaa'ee jira. Egaa dhugeeffannaa Oromoo keessatti kitaabonni waa'ee waaqarraa dubbisnu uumama akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Egaa akka waliigalaatti waa'ee irreechaa theological concept wajjin wal qabsiifnee kana hubachuun ni danda'ama. Mee wantoonni wal fakkaatan moggaasa irrattis qabeenya irrattis maalidha kan jedhu ilaaluudhaaf yaalee jira. Tokko laga bu'aa fi kataraa wal qabsiisuudhaaf yaalee jira. Kitaaba Boondamuu Nagaashii fi Boonii Tasfaayee seenaa Oromoo Maccaa jedhaniitu barreessan irraas hubachuun ni danda'ama. Egaa irreechi malkaa laga bu'aa jedhameetiyyuu akkamitti akka inni ibsamu hubachuun ni danda'ama. Ani daa'ima ta'ee ayyaanni masqalaa yommuu kabajamu waareen erga ibsamee booda laga bu'aa jedhameetu laga buuna. Dr. Qanaa yoo dogoggoruu baadhee laga buunee irreeffanneeti isa booda immoo gara billiitti deemama. Billii bakka garmaamni jiru jira. Beekuu dandeessu warri aadaa bargaa gaattiraa madaala lamiitti kan garmaamni deemsifamu. Kanaaf laga bu'aa jechi jedhamu kun barameera. Laga bu'aa jedhama gaafa masqalaa yoo haasa'amu jechuudha. Kanaaf irreechi laga bu'aadha. Nuti warra ayyaana cuuphaa kabajuunis laga bu'aa jennaan laga buuna gaafa kataraa jechuudha. Faarfannoon faarfatamuyyuu hoora Iyesuus Galiilaa haaba Yordaanos Iyesuus
galiilarraa gara Yordaanositti deeme gara lagaa bu'ee kan jedhu nutti agarsiisa. Egaa gaafa amajjii 10tti taabonni hundi amanaa fi abbootii amantii waliin gara lagaatti akka bu'an kitaaba Diyaaqoon Biraanuu Admaas Ba'aalaat jedhamu irratti ibsameera. Nus immoo jiraachuudhaan kan argaa turredha. Egaa ka'umsi isaa bu'uuran duratti isiniif ibseeni wangeela Maatiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti seenaa ibsame seenaa gooftaan Yesuus Kiristoos gara Yordaanositti ittiin bu'ee kan agarsiisudha. Lamaanuu ayyaana biyyoolessaati. Ayyaana biyyoolessaa yoo nan jedhu ani kan mootummaan beekamtii kenneef jechuu kootu hin ta'in kan hundi irratti hirmaatu hunda hammataa jechuudha. Yaada Kinustan yoo laaltan otoo Oromoon dhiibbaa sirna hacuuccaa jalatti hin kufin dura ayyaana Oromoon hundi irratti hirmaatu akka ta'e obbo Alamaayyoo Hayilee Kinustan riifar godhaniitoo nuuf ibsanii jiru. Akka Profeesar Makriyaa Bulchaattis ibsanitti nus akka taajjabnutti bara dhaloota qubee kanatti ayyaana Oromoo fi sabaaf sablammiin hundi irratti hirmaatudha. Bu'uura Dr. Qanaannoo ibsaa jiraniinis irreechi kan hunda hammatudha jechuudha. Kanaaf irreechaan haala wal fakkaatuun malkaatti bu'uun ayyaanni kabajamu ayyaanni cuuphaa ni jira. Ayyaanni cuuphaa kunis immoo amma ayyaana kaan irratti argitanii tutaanan gaafa taabonni ba'u araddaarraa taabonni ba'a malee bakka hundaa namni walitti hin ba'u. Gaafa cuuphaa garuu taabonni araddaa hundarra jiru walitti ba'a hundumtuu gara malkaatti deema jechuudha. Kanaaf akkuma irreechaa bakka hundaayyuu amanaa hunda bakka tokkotti kan sassaabudha jechuun ni danda'ama cuuphaan. Kan biraa irreecha galataa fi galata abaaboo ilaaluu dandeenya. Bu'uura Profeesar Makriyaa fi Alamaayyoo Hayilee ibsaniin annual Thanksgiving Day jedhanii ibsu irreecha kana jechuudha. Guyyaa galataa jechuudha. Galanni sababni isaa ifadha. Waan ganni bari'ee fi waan abaaboon daraareef waan margi laliseef waan roobni qaqqabateef Waaqayyo kan itti galateeffannudha. Egaa kaayyoon galataa maal akka ta'e Dirribii Damissees Wandimmoo Nagaashii fi Boonii Tasfaayees Alamaayyoo Hayilees barreessitoonni biroos ibsanii jiru. Akka mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidootti immoo Maahaleeta Tsiggee kan jedhamu ni jira. Maahaleeta Tsiggee wajjiniin kan deemu tibba abaabooti. Tibbi abaaboo kuni fulbaana 26 irraa eegala. Haga sadaasa bultii 6tti tibba abaaboo jedhama. Yommuu sanatti egaa godaansa Dubroo Maaramiitu yaadatama. Godaansi ishee kun yoo laaltani nama rifachiisaa garuu abdii of keessaa qaba. Gidirfamuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin madaa'uu isaatiin waan fayyineef abaaboodha. Mataa isaatiin gooftaan Yesuus Kiristoos fannoorra ooluun isaayyuu fannoon goggogaa ta'e lalisaa taasisee jira. Kanaaf fannoon abaaboodhaan fakkeeffama jedhee qulqulluun Yaareed Duwwaa Tsiggee irratti iyyuu kan inni ibse ni jira jechuudha. Kanaaf Maahaleeta Tsiggee tibba abaaboo sababeeffachuudhaan galatni geessifamu ni jira. Gooftaan ilma namaa fayyisuuf mul'achuusaa abaaboodhaan fakkeessuudhaan akka galateeffatamu liqa kaanaatti kan Gabriel Altaayyee በመስቀሉ ገነትን ከፈተ kitaaba jedhu irratti ifaan ifatti kaa'anii jiru. Egaa inni biroo kan laallu irreecha galataa fi Taqaxal Tsiggeedha. Irreechi galata jenneerra kan Waaqayyoon itti galateeffatamu. Durattis Maahaleeta Tsiggee irratti kan galateeffatamu Waaqa abaaboodhaan fakkeeffamee mul'ate gooftaa Yesuus Kiristoos fi abaaboon kun dachii irratti akka mul'atu immoo kan isaaf sababa taate harmee keenya Dubroo Maaramiidha jenneerra. Kanaafuu lamaanuu waa'ee galataa taasisuu jechuudha. Irreechis Maahaleeta Tsiggeenis. Amma immoo irreecha galataa fi Taqaxal Tsiggee ilaaluu ni dandeenya. Taqaxal jechuun gonfachuu yookaan rarachuu jechuudha afaan Ingiliziitiin. Tsiggee jechuun abaaboo jechuudha. Kanaaf Taqaxal Tsiggee jechuun abaaboo rarradhuu jechuudha. Maal sababeeffachuudhaani? Tibba abaaboo sababeeffachuudhaani. Egaa irreechi baay'inaan egaa masqalli oolee isa booda sanbata jiru irratti baay'inaan kan waloodhaan ayyaaneffamu. Akka mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaattis ayyaanni Taqaxal Tsiggee kun fulbaana 25 kan inni kabajamaa ture. Kan jalqabame qulqulluu Yaareediini. Haga bara Atsee Daawititti fulbaana 25 kabajamaa tureetu bara Atsee Daawit yookaan mootii Daawit immoo muraan fannoo gara biyyaatti galuu sababeeffachuudhaan fulbaana 10 irratti akka ayyaaneffamu taasifamee jira. Kana liqa kaanaatti kan Gabriel Altaayyeenis barreeffama isaanii irratti nu mirkaneessanii jiru. Taqaxal Tsiggeen ammas ni ayyaaneffama. Qiddusa Sillaaseetti yeroo hunda fulbaana 10 gaafa deemtan ni ayyaaneffama. Maaliif ayyaaneffamu jettan ayyaana abaaboo jedhamee ayyaaneffama. Waan birraan bari'eef jedhameetu abaaboo walii laatu hawwii gaarii walii hawwuudhaan luboonni amanaan bara mootii wajjin kabajanittis mootiidhaaf achumatti hawwii gaarii walii hawwuudhaan abaaboo waliif laatu. Akkuma Oromoon irreecha jedheetoo malkaa deebee abaaboo qabatee lalisaa qabateetoo hawwii gaarii birraa booqaa kanaaf qabu agarsiisu jechuudha. Egaa lamaanuu akkuma irreecha lamaanuu ayyaana addabaabayiiti. Irreechis ayyaana addabaabayiiti.
Tagatal Tsiggeenis addabaabaa irratti kabajama. Amma bataskaanaa keessatti hafe malee jechuun ammas oddoo bataskaanaa keessatti galma keessatti otoo hin ta'in oddoo bataskaanaa keessatti kan inni kabajamu garuu dur addabaabaa irratti ba'ameeti Tagatal Tsiggeen kan kabajamu. Akkuma irreechaa abaaboo qabachuudhaan uumama irratti hundaa'amee kabajama Tagatal Tsiggeen jechuudha. Akkuma irreechaa ayyaana masqalaa booda gaafa fulbaana 25 kabajamaa turee jira dur jechuudha. Amma fulbaana 10tti dhufeera. Akkuma irreechaa uummata hundatu kabajaa jechuudha. Kan hayyoota irraa gaafadhetti irreechi malkaa ayyaana birraas jedhameetu beekama. Kana jechuun tibba abaaboo kana keessatti guutumaan guututti birraa kanarratti irreechi malkaa akka raawwatamu nu hubachiisaa jechuudha. Uumamaan uumaa raajeffachuu. Irreechi maalidha yoo jettan humni waaqayyoo sammuu namaatii ol ta'ee fi raajiin isaa kan itti ibsamudha. Humni waaqayyoo kan sammuu namaatii ol ta'e raajiin inni hojjetu inni akkamitti akka roobsisuu danda'u caamsisuu danda'u inni akkamitti akka abaaboo daraaraa nu laachuu danda'u lalisaa nu laachuu danda'u inni waa hundayyuu akkamiin akka jijjiiruu danda'u nutti agarsiisaa jechuudha. Kitaaba Obbo Alamaayyoo Hayilee Bagadaa Siraatii Tuulamaa Oromoo Poolitikaa irratti ni argattu. Ilmi namaa waldhalee kan baay'atu biqiltuun kufee kan ka'u gargaarsa waaqayyoon qofa akka ta'e ni seeneffama. Irreecha irratti waaqni daraaraa midhaan godhee nagaa akka namaa laatu nagaadhaan daraaraadhuma midhaan godhe sana immoo akka namaa laatu ni himama. Kitaaba Obbo Dirribii Dameseerraa ilaaluun ni danda'ama. Egaa hariiroon waaqaa fi uumama gidduu jirus sirnaan toora eegee raawwatamuun isaa irreechaan dhugeeffatama. Jechuun hariiroon nuu fi waaqa gidduu jiru otoo waliin bulchiin sirna isaa eegee toora isaa eegee raawwatamuun isaa irreechaan dhugeeffatama. Waaqa nu uume ni waaqeffannaa uumamaan uumaa raajeffannaa jechuudhaan waaqni ni galateeffama. Hariiroon waaqaa fi uumama gidduu jirus sirnaan toora eegee akka raawwatamu duratti isiniif ibsee jira. Soorsiisaa asumarraa ilaaluu dandeessu. Egaa uummanni durii uumamaan uumaa akka raajeffatan በመስቀሉ ገነትን ከፈተ መጽሔት jedhu irratti liqa kaanaat kan Gabriel Altaayyee nu ibsanii jiru. Amma Dr. Qana'aan waggaa 12 fi walakkaa dura irreecha akka irreeffatamaa turedha kan isaan nu kaasanii. Akka mana kiristaanaa keenyattis ilmi namaa akkuma uumameen uumamaan uumaa raajeffata. Abboomiin kurnan otoo hin kennamin dura Kiristoos Yesuusis foon uffatee hojii fayyinsaa otoo hin raawwatin dura malli ilmi namaa waaqaan itti wal qunnamaa ture uumamaan uumaa raajeffata. Nooh uumamaan uumaa raajeffateeti kan waaqa qunnamaa ture. Abrahaam uumamaan uumaa raajeffachaati kan inni ture. Keessattuu Abrahaam ilaalchisee barnoonni mana kiristaanaa keenya keessatti kennamu waaqa barbaadee akkamitti akka argate yoo ibsan yaa waaqa aduu kana uumte naa mul'adhu amlaaka tsahaay tanaababanni jedheetu Abrahaam waaqa uumaa isaa akkamitti akka argate. Kana jechuun maalidha? Oromoonis yaa waaqa malkaa kana uumte naa mul'adhuudha kan inni jechaa jiru malee waan biraatii miti nuti kan hubannee jechuudha fani. Egaa Obbo Alamaayyoo Hayilees biyyoota fi uummata addunyaa adda addaa biratti irreechi kun durii jalqabee akka kabajamu ibsanii jiru. Akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti fulbaana 26 Onkololeessa 5tti uumama irratti tibba abaaboo jedhamee ni kabajama waliin jenneerra. Mee faaruu 102:14-16 ilaala. Ilmi namaa umriin isaa akka margaatti akkuma abaaboo daggalaatti ni daraara. Bubbeen yemmuu itti bubbisu ni darba. Uumamaan uumaa raajeffachuu jechuun kanadha. Kan hin darbine kana keessatti eenyudha? Waaqa qofaadha. Kan foon uffatu hundi marga. Kabajni isaa hundi akka abaaboo gammoojjiti. Margichi ni gogaa, abaaboonis ni urgufamaa. Sagalee waaqayyoo garuu bara baraaf cichoomee jiraata nu jedha jechuudha. Egaa uumamni kennaa waaqayyoon ilma namaatiif kennedha. Akka amantii kiristaanaatti. Namni kennaa kennameef kabajee itti fayyadamee fi aarsaa waaqeffannaa godheetu dhiyeeffachuu qaba. Kennaan nuu kenname uumamadha. Baay'ee waaqaaf wanni dhiyeessuun homtuun jiru kanuma inni nu laafee sira dhiyeessinu. Ofii keenya dhiyeessina, sagalee keenya dhiyeessina yoo faarfannu yoo galateeffannu. Waanuma qabnu sana waaqayyoodhaaf dabarsinee kennina. Waanuma inni nu laatedha kan inni nuti kenninu. Waanuma inni nu uumedha. Inumaayyuu akka Qasiis Mazgabuu Kaasaa kitaaba Batraa Hayimaanoot jedhu irratti ibsanitti ilmi namaa luba uumama eebbisee waaqaaf dhiyeessudha. Luba uumama waaqa waliin araarsudha. Mootii uumamaatii jedha. Kanaaf uumama aarsaa goonee dhiyeessina. Inumaayyuu Qasiis Mazgabuu Kaasaa foonii fi dhiiga gooftaayyuu yoo fudhannu hoodhaa nyaadhaa kuni gaafa guyyaa jimaataa kan isiniif muramu foon kooti yoo jedhu bar
uumamuma dhadhaabani inni foon kooti jedhee tokko inni dhiyeesse icciti adda ta'een garuu gara foon isaatti jijjiirama hoodhaa kun gaafa guyyaa jimaataa kan dhangala'u dhiiga kooti yoo jedhu uumamuma dhiyeessee itti kenne warra duukaa bu'ootaatiif jechuudha garuu icciti adda ta'een uumamni sun eebbifamee kan jireenya bara baraa namaa laatu ta'a jechuudha kanaaf kakuu haaraa keessatti sinaafnee jechuudha manni kiristaanaa kakuu haaraa uumamadha qulqulleessitee tokko waaqayyoof dhiyeessitu inni biroo irreecha fi cuuphaa mallattoo tokkummaati lamaan iyyuu jechuudha symbolic interpretation irratti Dr. Qanaan Kennan wajjin wal qabsiisuu ni dandeenya irreecha irratti sababa kabaja ayyaana birraa kanaan warri gargar ba'e ni tokkooma warri lagni guutee walirraa fagaate warri sababa mucucaaf dhoqqeedhaan walirraa fagaate sababa roobaatiin walirraa fagaate gamanatti wal ilaala inumaayyoo obbo Dirribii Damisee OBN irratti kan dheengadda dubbatan keessaa immoo fulbaana jiini jedhamuyyuu fuula baana jecha jedhurraa akka dhufee fi fulletti walitti ba'u sababa birraatiin jechuudha walitti ba'u kan walirraa fagaatee ture sun fulletti walitti ba'u ce'anis walitti dhufuun akka danda'amu agarsiisa kanaaf tokko ta'aniiru jechuudha warri sababa waqtiitiin gargar ba'anii jechuudha kanaaf birraan fakkeenya ifaatis cuuphaanis mallattoo tokkummaati Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa tokkorraa eegalee yoo dubbistan qaamni tokkoo fi afurri tokko akka jiraatu kan godhe cuuphaa tokko gooftaa fi amantii tokkodha malkaan maaliif filatame akka Oromootti isa laaluudhaan dura akka Afrikaatti mee malkaan kuni akkamitti hubatama afurri waaqayyo bishaan irra jira jedhameetu amanama bu'uura John Mbiti ibsaniin kitaaba Africa Religion and Philosophy irratti jechuudha keessattuu bishaan keessa ammoo bishaan lagaa yookaan harri afurri waaqayyo irra qubatee jira jedhamee amanama bishaan kaanii ol harri yookaan bishaan lagaa afurri waaqayyo irra qubatee jira jedhameetu amanama warri Baarotsee jedhaman hawaasa Afrikaa keessaa yeroo hunda abboroodhaan ka'anii aarsaa yookaan baalchaa bishaanii waaqaaf dhiyeessu ganama ka'aniitu jechuudha bishaan aarsaa yookaan baalchaa bishaanii waaqaaf akka dhiyeessan kitaaba isaa fuula 85 irratti ibsee jira Oromoodhaaf bishaan maalidha malkaan maalidha bishaan madda dhala namaa fi uumama hundaati kitaaba obbo Wandimuu Nagaash fi Boonii Tasfaa irratti ibsameera Laambert Baartalsis ibsee jira madda qulqullinaatis waliin ilaaluu dandeenya amantii kiristaanaa keessattis namni kan qulqullaa'u bishaaniin cubburraa kan inni dhiqamu bishaaniin guutumaan guututti mootummaa waaqayyootiif chaappayitoo kan inni qophaa'u jechuudha qulqullinas jireenyas kan namaa laatu bishaan ilmi namaas jireenya bara baraa kan argatu bishaanii fi afuuraan yoo cuuphame qofaadha namni hin amannee fi hin cuuphamne jireenya bara baraa hin argatu jechuudha kanaaf iddoo bishaan jiru akka Oromootti iddoo ayyaanni waaqayyo baay'atee fi iddoo ulfaataadha kan namoonni jedhan iddoo seexanni qubatee seexanni itti nama rakkisuu miti gidduutti maalan isin kaasaa obbo Hayyuuni Caalaa Soorii al tokko maal jedhanii waa'ee irreechaa otoo mareechaa jirru Bishooftutti jarana silaa qeesonni keenya bishaan xaasaadhuma takkaan seexana wawwaachisu malkaan mana garuu keechaa maal godhamee bishaanii jedhanii gaafachaa turan qeesonni bishaanuma xaasaa takkaan seexana wawwaachisu balkaan abba dhagahu akkamitti itti tola bishaan xaasaa takka iyyuu danda'u jechaa turan kanaaf maal jechuu barbaadetanii wanni malkaa seexana wajjin walitti hin jiru abbaan waa hundayyuu eebbifateetoo itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha kanaaf bakkanatti kadhachuunis ta'ee galateeffachuun dhageettii yookaan milkii qaba margi bishaaniin biqilaa margi ittiin irreecha irreeffannu jechuudha bissiin jechuudha horiin marga nyaataa horiin waan nyaatu yoo dhabe namnis jiraachuu hin danda'u kanaaf bishaan waaqni bu'uura dhala namaa godhee ittiin jiraadhaa sooramaa jedhee kennedha sababa kanaan malkaan irreechaaf filatame jedhu hayyoon inumaayyuu dubartiin maseente akka gadaameessi ishee gogeetti hubatamti yoo maseente gadaameessi ishee gogee yoo kadhattu gadaameessa koo jiisii daa'imman akka qabatu taasisi hormaata wajjin wal quunnamaa jedhanii Dr. Qanaan duratti nuuf ibsanii turan yaadatu taanaan jechuudha inumaayyuu Laambert Baartels kan jedhu oo waaqa make my womb wet make children sprout in it jetteet kadhatte haati maccaa maseena taate dhaluu dadhabdee jedhaniiti kan isaanii ibsanii kanaafuu horuun yookaan dhaluun jiidha yookaan bishaan wajjin hidhata qabaa jechuudha haati daa'ima deessee yookaan daa'imti ishee akkuma deesseen hoggasuma jalaa du'e daa'ima ishee bakka jiidha ta'e naannoo caffeetti awwaalti hora wajjiniin waan wal quunnamuuf ilmi ishee akka barakatuuf jechuudha booda akka rakkoon isaan quunnamne yoo jalaa du'e illee daa'ima ishee bakka jiidha ta'e naannoo caffee filattee awwaalti
sababni isaa maalidha haati akkuma bakka jiidha sanaatti gadaamessi ishee jiidhee akka hafuu fi daa'ima biraa akka deessuuf malkaan kana faa wajjiniin wal qunnama waan gaarii kana wajjiniin kanaaf aadaan gadaamessa dubartii namni lubbu qabeeyyii ta'e itti ba'uu fi malkaa wal fakkeessuudhaan akka haadhatti ilaalu Oromoo biratti akka jiru hubachuun ni danda'ama. Dr. Gammachuu Magarsaa Lambert Bartelsiin gaafii gaafatamanii fi ibsa laataniin Oromoon jedhu manas yoo ajjeeru bishaan jireenya waan ta'eef qaawwa xiqqoo itti roobni seenuu fi manichi jiidha xiqqoo akka qabaatu taasisuu akka hambisu dubbatu. Kanaaf jiidhni bishaan Oromoodhaaf hiikawwan kana hunda qaba. Yemmuu cidhaa abbaan ilmaaf ulee sirnaa isa jiidhaa muraaf. Uleen jiidhaan mallattoo jireenyaa fi hormaataati. Wanni jiidhaan yookaan bishaan akkamitti mallattoo jireenyaa fi hormaataa akka ta'e nu hubachiisa. Uleen kun itti fufiinsaan ni muudama yookaan dhadhaa dibama. Kuni jiidha ulichaa itti fufsiisuuf. Haga kana Oromoon jiidha waan jaalatuuf gara malkaa deemaa jechuudha. Namoonni umriin dullooman ijoollee umriidhaan daa'ima ta'anitti tufuudhaan eebbisu. Bu'uura Lambert Bartels ibsee nusi bu'uura abbootii keenya jalatti guddanneen haadholii keenya jalatti guddanneen jechuudha. Kuni kan agarsiisu bishaan afaan jaarsatii dhufu jireenya isaa daa'imichaaf qooduu isaati agarsiisa. Jireenya isaa inni darbuudhaa fi jireenya isaa daa'imichaaf qoodu gama maalitiin gamaan cufa isaatiin gama bishaanitiin jechuudha. Keessattuu abbaan du'aaf jedhu akkanaan yoo eebbisu daa'imman tufaa abbaa isaanii kabajaan harka bal'isanii too fudhatu. Harka isaan irratti yoo tufu jechuudha. Dursee egaa akka kitaaba qulqulluutti bishaan maalidha kan jedhu haa ilaallu. Dursee addunyaan yemmuu uumamtu afurri waaqayyoo akka komaandara doonitti bishaan irra golboobee addunyaa xiqqoo fakkeenya daa'ima xiqqoo reefu cuuphamtuu baasee jedhu hayyoonni mana kiristaanaa. Seera uumaa boqonnaa 1:2 gaafa laaltanii afurris bishaan irra golboobee ture jedha. Bishaan kuni dursee akka ture yoo dubbatu immoo bishaan gadi fagootu ture dursee jedha. Waaqayyoon samiif dachii uume jedheetu booda garuu bishaan gadi fagootu ture jedhu. Inumaayyuu hayyoonni mana kiristaanaa addunyaan hundumtuu kan uumamte keessattuu komentaarii warra Orthodox Churchii warra Gibsiitti irratti argachuu dandeessu bishaan kanarraa akka isheen uumamte dubbatu jechuudha. Afaan Ibrootiin jechi samii jedhuyyuu shaamiim waan bishaan irraa dhufe jechuudha. Samii jechuun yoo afaan Ibrootiin shaamiim jechuudha. Shaamiim jechuun immoo waan bishaan irraa dhufe jechuudha. Kitaaba Faazer Taadros Yaaqoob Malaatii Wangeela qulqulluu Yohaannis irratti koomentarii isaan laatan paart 1 irraa argachuu ni dandeessu. Waaqayyoonis bishaan lubbu qabeeyyii socho'an haa argamsiiftu jedhee bu'uura jedheen lubbu qabeeyyiin marti bishaan irraa argamanii jiru. Jannata Eedenitti laga burqaa afur irraa walitti dhufee jannata obaasutu jira. Malkaan hagana kabaja qabaa jechuudha kitaaba qulqulluu irratti. Addunyaan yoo cuubbamtu bara Nooh galaana bishaaniitiin qulqullooftee jirti. Hayyoonni mana kiristaanaa namni badee miti kan jedhanii yoo ibsan yemmuu bishaan badiinsaatiin addunyaan badu ni qulqulloofte. Isaan warra addunyaa kana balfachiisan guutumaan guututti waaqayyoon qulqulleessee jedhanii ibsu. Seera uumaa boqonnaa 8 irratti ni argattu. Tajaajilaan Abrahaam Ribqaa bishaan boollaa maddiitti argate. Seera uumaa boqonnaa 24:15-16 irratti. Raaheel bishaan boollaa yoo waraabdu Yaaqoob achitti argate ishee dhungate. Cuuphaan Yohaannis bakkatti ulkaadhii malatanis kan jedhu asuma mirkaneessan jira jechuudha. Cuuphaan Yohaannis bishaaniin cuuphaa gaabbii cuuphaa turee jira bishaaniin jechuudha. Gooftaanuu tajaajila lallabaa ifatti kan jalqabe erga laga Yordaanositti bishaanuma laga Yordaanosiin cuuphamee boodadha. Niqoodimoosiin gooftaan kan inni jedhe namni bishaanii fi hafuura irraa dhalanne taanaan mootummaa waaqayyoo hin dhaalu jedheenira. Ergamni gooftaa akkuma bishaaniin eegale bishaaniin immoo xumuramee jira. Maaliifii dhumarratti fannoo irratti yoo waraannamu cinaacha isaa keessaa waraannameetoo bishaan akka gadi namne wangeela Yohaannis boqonnaa 19:34 irratti ni hubanna. Erga du'aa ka'een boodas bishaaniin akka cuuphan duukaa bootatti imaanaa laatee jira. Qulqulluun Phexros bu'uura imaanaa kanaatiin Yihudoonni akka bishaaniin cuuphaman isaan ergee ture. Hojii duukaa boota boqonnaa 2:8. Qulqulluun Phaawulos ilaalchi isaa durii kan bishaana'ee fi ijji isaa jaamee kan argeef Anaaniyaa biratti bishaaniin erga cuuphame booda hojii duukaa boota boqonnaa 9. Xu'aashiin Itoophiyaa yookaan jaandarabaa Itoophiyaa kan jedhamus
bishaaniin cuuphamuusaa hojii duukaa buuta boqonnaa 8 irraa ni hubanna. Sagaleen Waaqayyoo bishaan baay'ee irratti jedha faarfataan Daawit boqonnaa 29 lakkoofsa 3 maal godha seexan dhiyachi inumaayyuu kan inni jechaa jiru sagaleen Waaqayyoo bishaanota baay'ee irratti Waaqayyoon mataan isaa bishaanota baay'ee irratti jedheetu nuuf ibsa jechuudha. Egaa waa'ee bishaanii akkanaan wantoota wal fakkaatan hubachuu ni danda'ama jechuudha. Mee margi coqorsi daraaran teemirii baalli meexxii akkamitti hubatama? Akka amantii kuush duriitti akka Oromootti akkasumas immoo akka kiristaanaatti kan jedhu gabaabsinee haa ilaallu. Egaa akka amantii kuush duriitti baalli meexxii mallattoo hormaataa baay'achuu fi ka'umsaati. Maaliif waa'ee baala meexxii kaasee jiidni waan kitaaba qulqulluu irratti akkamitti hubatama kan jedhu akkanaaf hubattaniifanii warri qaroomina Meesoopotaamiyaan beekaman warri Baabiloon, Iraaq, Iraanii fi Siiriyaa dabalatee fakkeenya badhaadhinaa bareedinaa godhanii hubatu jiidha jechuudha. Jiidha keessaa immoo maalidha? Baala meexxii kana jechuudha. Akka Afrikaa keessa warri Masaayii, Meeruu fi Maa'oo yommuu sirnoota raawwatan kadhatanii fi aarsaa dhiyeessan marga fayyadamu. Kan ifatti Afrikaa Religion and Philosophy kitaaba jedhu irratti kan ibsamedha. Akka Oromootti immoo daraaran duratti baay'ee nuuf ibsanii jiru yookaan margi kennaa uumamaa waaqni ilma namaaf laatudha. Margi mallattoo lalisuuti. Daraaran mallattoo bari'uu birraati. Hundi waaqan akka ta'e agarsiisuudhaaf akka ta'e obbo Wandimuu Nagaashii fi Boonii Tasfaayee seenaa Oromoo Maccaa irratti nuuf ibsanii jiru. Egaa marga keessattuu coqorsi mallattoo jireenyaatti jedhamee amanama ammas. Jiidhni jechuudha. Lalisaan nuti qabannu kun jechuudha. Coqorsa sirnoota ayyaanaa hedduu irratti aadaan fayyadamu akka jiruu fi kunis jireenya irraa hirmaachuu akka ta'e Laambert Baartels qorannaa isaa irratti nuuf ibsee jira. Egaa akkuma walii galaatti wantoonni aadaa Oromoo keessatti irreechaan wal qabatanii jiranii fi muraasan immoo Africa Religion and Philosophy refer gochuudhaan akka Afrikaatti irreechaan wal qabatanii dhimmoonni jiran maal fakkaatu? Akkasumas immoo amantii kiristaanaa keessatti irreechaan wantoonni wal qabatanii jiran kanneen maal fakkaatu kan jedhu ilaallee jirra. Waan muraasa wanni kanarratti dabalu maalidha? Gugeen Noohis bishaan badiisaa hirrachuu isaa mirkaneessuudhaaf baalee jirsaa qabattee gara Noohitti akka deemtee turte kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kunis jiidhni Oromoodhaaf akkuma hiikaa qabu kitaaba qulqulluu irratti hiikaa qaba. Mallattoo nageenyaatti jirsi akka mana kiristaanaa keenyatti jechuudha. Kakuu haaraa irratti immoo hafuurri qulqulluu bifa guggeetiin mataa gooftaa Yesuus Kiristoos irra qubatee jira. Akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti gaafa jimaataa sirni waaqeffannaa erga xumuramee saganni dhumee booda luboonni baalee jirsaatiin dugda nama rurrukutanii amanaan cubbuusaaf akka amaneetoo gaabbee sagadu itti himu. Kunis tokkoffaa gama tokko reebbamuusaa agarsiisa. Reebbamuusaa suni garuu nuuf jiidha. Jechuun gogiinsa miti, badiinsa miti, reebbamuusaati waan fayyineef jechuudha. Lalisuu keenya, fufiinsa keenya kan nuuf mirkaneessedha. Kunis gooftaan reebbamuusaa agarsiisuudhaa fi reebicha bilisummaa gonfachiisedha. Reebicha nagaa namaa laatudha. Kanaaf ejersi mallattoo nagaa fi bilisummaati mana kiristaanaa keessatti. Tibba dhukkubbii keessaa immoo gaafa qidaamee shuurii yookaan qidaamee shaaramtee luboonni mandararra deemuudhaan allaadduu hiru. Allaadduu yoo hiranii fannoo isaatiin nagaa taasisee jedhaniiti kan allaadduu hiran. Allaadduun kun bu'uuranii obbo Alamaayyoo Hayilee gaafadhee too mirkaneeffadheen sirna cidhaa irratti hoolaan rakkoo qalamuu yoo dhabame allaadduu bifa hoolaatiin gadi qabanii akka qalanfaa natti himanii turan. Oromoon hoolaan dhabu hoolaan irree yoo dhabame allaadduun sadarkaa kanatti bakka hoolaa sana bu'uu akka danda'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkamiin jiidhni Oromoo biratti hiikaa akka qabu hubachuu ni danda'ama jechuudha. Kunis jiidhni yookaan lalisaan mallattoo nageenyaa ta'uusaa agarsiisa. Akkasumas gaafa hosaanaa baala meexxii mana kiristaanaatti eebbisanii eebbaaf walii laachuun ni jira. Akkuma jiidhni lalisaan mallattoo nageenyaa araaraa fi waliigaltee ta'e Oromoo biratti hubatamu kitaaba qulqulluu fi duudhaa amantii Ortodoksii keessatti immoo duudhaa wal fakkaatutu jira. Egaa daraaraan hiikaa baay'ee qaba. Akka mana kiristaanaatti gooftaan Yesuus Kiristoos daraaraadhaan fakkeeffama. Dubroo Maaramiin daraaraadhaan fakkeeffamti. Fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos daraaraadhaan fakkeeffama. Maaliif fannoon goggogaa ture gooftaan irratti fannifamuu isaatiin lalisaa ta'ee jira. Jireenyi bara baraa keenya akka lalisu gochuu danda'ee jira. Yoo goolabnu gaa irreecha wal qabatee wanti dhugeeffannaa Oromoo fi qajeeltoo kiristaanummaan wal fakkaatu danuutu jira. Dhukni lamaaniitu uumamaan uumaa raajeffachuudha. Kiristaanummaadhaaf
uumamaan uumaa raajeffachuun ammoo bu'uuradha. Maaliif dura higga libbonaa yookaan seera uumamaatiin waaqayyo argachuutu ture. Isa booda immoo higga horiitiitu ture, seera horiiti. Isa booda immoo higga wangeelii, seera wangeeliitu dhufe. Bara seera wangeelaa keessattis immoo uumamaan uumaa raajeffachuun akka nafni yoo dubbatu gooftaan maal jedhee abaaboo dachii ilaalaa simbirroo samii ilaalaa nu jedhe. Utuma inni nu gidduutti argamee jiru jechuudha. Kanaaf isaanii kan isaan sooruu maal wanni qopheeffatan jiru. Waaqni isaanii isaan sooraa, isaan bareechaa jedheetu nu barsiise. Kanaaf kiristaanummaadhaaf bu'uuradha. Maddi mul'ataa egaa lamaan keessaa inni tokko bu'uuran duratti isiniif ibseen uumama waan ta'eef akkaataa kanaan maatar godhaa jechuun dhimmi irreechaa akkaataa kanaan dhimma barbaachisaa fi qarqaratti qabamuu hin qabnee fi amantii keenyaan waloomsineetoo itti adeemuu dandeenyu akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Horaa bulaa deebanaa.